yeroo nama muslimaa keessaa nam tokko ba'e amantaa kiristaanaa xiqqeessu kan jalqaba ba'e viidiyoo irratti hojjetunudha. Eenyusheen aftaamee wallaggaa ela kuno bilookii taatetta mana kana duukaa lammata abadan wal arguun hin jiru nagaatti yoo islaama taatee qajeeltee jannata keessatti wal agarra. Sana booda anis sin argotis nan agartu xumurameera. Ilaala nuti Oromoon tokkodhaan nama wanta hin taane barreessu ilaa dhaggeeffadha bilookii godha specially warroota waan kun isaan aarsu jechuudha. Nama kamuu na jalan kaayina bilook godhatee of jalaa baasa. Nuti Oromoon tokkodhaan waan kaleessaafaa finneessa yeroo jaal magarsaa bariifaa ta'e isa isaan bakka tokkotti dhuman islaamni isi amanamuu guddina itu lubbuu isaa hambifachuu fedhu jedhanii warri jaal magarsaa bariifaa duukaa du'an isiniif jecha bara kan isaan lubbuu isaanii dhaban. Sumaalee warri muslimaa gar tokkotti ba'a warri kiristaanaa gar tokkotti ba'a jennaan siniif gale warri muslimaa bakka tokkotti warri kiristaanaa bakka tokkotti ba'a jennaan nuti amantiif miti kan nuti manaa baane mirga sabummaa dhabnee mirga keenyatti nuu kabajamuu didee nuti dhimma sabummaatiifidha kan manaa baane jedhanii bakka tokkotti du'an. Qubee masarattaayyee arra ittiin afaan inni ittiin arra nama amantii muslimaa arrabsu wangeela inni ittiin arra dubbisu wangeela kana jechuudha. Wangeela arra ittiin dubbifamu kana wangeela kanaa jechuudha. Namni qubee afaan Oromoo bocee kaa'e nama islaamaadha. Silaati ituu muslimoonni Oromoon jiran ta'eeti wangeela duukaas waliin beektan pheenxee sin taatan pheenxummaas hordofuu hin dandeessan. Muslimoota Oromooti nama sin godhe musliimoota Oromooti namatti sin dabale akkasin of bartan isin godhan akkasin amantii qabaattan isin godhan warra tola isinirraa qabudha malee warra isin afaan keessan gaditti dhiqattan miti ture silaa. Oromiyaan biyyata Oromiyaan iyyuu akkasitti akka isheen jiraattuuf warri aarsaa kaffale jalqaba warri aarsaa kaffale musliimoota Oromooti. Maqaa isaanii tokko tokkoon gadi tarreessuu dandeenya. Warri adda bilisummaa Oromoo bu'uurses musliimoota Oromooti. Warri alaabaa adda bilisummaa Oromoo bu'uurses musliimoota Oromooti. Muslimoonni Oromoo warra galataati malee waliigala muslimni isiniif nama galataati malee nama isin salphistan miti ture. Amantii isaanii salphistan turtan. Silaa namni gaafa namichi kun akkasitti gadi ba'ee ani raajidha jedhee akka arge gadi alba'u akka arge gadi diddigu isinti itti dubbata ture. Dogongortee itti bakka kanatti dhaabbadhu. Wanti kun sirrii miti. Akkas jedhamuu hin qabu. Jettanii itti himuu qabdu ture silaa. Ituu dhugaa beektu ta'e. Eenyu kan kilaashii Oromoo jalqaba tokkose? Eenyudha qabsoo keessatti kan waraqaa iciitii nyaate? Eenyudha kan Oromoof jecha ituu aangoo guddaa qabachuu danda'u aangoo sana hunda dhiisee lubbuu isaa tokkitti qabu Oromoof laate? Muslimoonni especially muslimoonni Oromoo isiniif warra galataadha malee warra isin afaan keessanitti xaragattan hin turre.
garuu maal godha galagaltoo miilli mataa hooqaadhani mataa hooquu hin danda'u garuu mataa hooqe akkasin itti yaaddan sana miti lakkaan isin amantiitiin namni akka Masarat Taayyee kanaa fi hordoftoonni isaa warroonni waan inni godhe sirriidha jettan lakkaan isin amantiin keessan amantii ilmaan Atsootaadha amantii Atsootaa hordoftu sin lakkaan amantiin keessan amantii Atsee Amdatsiyoonidha amantii Atsee Teediroosii amantii Atsee Yohaannisii amantii Atsee Galaadiyoos faadha amantii Atsee Tsitsiniyoos faadha amantiin keessan sun amantiidha amantiin nama kuma 19 bakka tokkotti namni nama galaafachiisu kun amantiidha sana sun amantiidha musliimoota adiyyaa warri kuma 11 bakka tokkotti fixe sun amantiidha kitaaba Maddiin Jabalirraa dhaqaa dubbisa seenaa musliimoota Itoophiyaa ijraarraa hanga sirna dargii dhaqaa achirraa argattu waan nama dubbadhe guutuusa sun amantiidha itu amantii keessaniin jaallattu ta'e itu amantii keessaniin kabajju ta'e namoota akka nama kana safuu hin qabne safeeffata hin qabne wanti kun amantii namaa tuquudha irraa dhaabbadhu jettanii dhaabsistu ture namni nama kana leenjisee hawaasa muslimaatti gadi baasee heyyama kennee fi waldaa banadhu jedhee bansiise bulchiisa magaalaa Naqamteedha bulchiisni magaalaa Naqamtee jibba muslimootaa qaba itu jibba muslimootaan qabu ta'eeti yeroo hedduu in arga waan ta'u waan hawaasni matu sin arga guyyaa tokko gurra godhatee dhaggeeffatee hin beeku ala kulli haalin bitaanis yaabamu mirgaanis yaabamu walga'iin kooraadhaa jedhan never islaamummaa tuqee milkaa'uu hin danda'u nam tokkoyyuu Masarat Taayyee mititi warri isa duraayyuu milkaa'anii hin beekan kana booda immoo walirraa gadi hin buunu namichi kunis seeratti inuma dhiyaata never inuma seeratti dhiyaata seeratti dhiyaachuun isaaniif garuu rabbi lubbuutiin nu ajiraachisu inshaa Allah dabareen kan eenyudha Aisha ndubattu Aisha eenyu kan ittaanu Aminaa moo Itiyoo moo eenyudha yaada dabbaasa dhiifama komentii maaf cuftan yeroo isaan barreessan bilookiin gootanii maal sirrakkise cufina komentii bana komentii warra cuftan leesh cuftan bana fi eenyu kan ittaanu dubbadha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhu gaggabaabsi haadha ko. Ayyaani baay'een dubbadha Ustaz asirratti nuuf uffatanii nuti tola. Irra caalatti numatu ofirratti callisaa jira namicha kana. Ani isa bichaan kumadhu. Kanaafuu wanti inni irra deddeebi'ee yeroo hunda waan kana hojjetuuf kan duraa waan callifameef. Gaafuma inni jalqaba waan kana irratti hojjetu san osoo majlisni illee waan kana irratti kan hojjetamu ta'ee silaatti deddeebi'ee kana hundan hojjetu. Kan jalqabaa waan milkaa'eef irra deddeebi'ee waan kana hojjetaa jira. Kanaafuu dirqama akka dura callisuu hin qabdan isinis warri oolan irraa akkasuma warri lafarratti jirtanillee waan kana irratti hojjetamuu qaba. Keessattuu majlisni immoo waan kana akkanatti callisee ilaaluun wallaahi ani baay'ee natti ulfaate. Maraafuyyuu itti nuuf faayee isiniin jira inshaallah. Akka duraa san immoo callistanii bira hin tarinaa. Dirqama seeratti dhiyaachuun. Kanan isiniin jira inshaallah itti fufaa. Galatoomi. Namni itti aanu eenyudha? Itiyoodha. Itiyoo